Simmintoo bukeessuu irraa gara moodelitti. Maqaan isaa Saamu'eel Baay'isaa Tufaa jedhama. Godina Shawaa Lixaa aanaa Abuunaa Gindabaratitti dhalate. Akkuma umriin isaa gara dargaggummaa gaheen hojjetee jijjiiramuudhaaf gara Dubaayitti qajeele. Erga Dubaay gahee garuu reefuu ji'a jaha. Kan imaleef jireenya isaa jijjiiruuf akka ta'es waanuma eeggamuudha. Kanaaf immoo kan irratti xiyyeeffatee hojjechaa ture hojii humnaati. Isayyuu hojii ijaarsaa simmintoo bukeessuudhaa hanga dhagaa bocuutti. Kubbaaniyyaan Taayigar Kaampaanii jedhamu keessa guyyaa tokko qulqulleessummaa, guyyaa kan ijaarsa deeggaruun, guyyaa biroo ammoo simmintoo fa'aa dhiheessuudhaan akka gargaaraattis ni hojjeta ture. Guyyaa tokko Saamu'eel hojii dhaabahee osoo mana galuuf imalaa jiru gara saarvisii dhaabbatichaatti deemuu jalqabe. Konkolaataa Laamborgiinii akkaan bareedu tokko saffisaan fiigaa dhufe dhaabbate. Xiyyeeffannaa guddaadhaan gara konkolaataa kanaatti garagalee daawwachuu jalqabe. Gubbaa kaasee hanga jalaatti, duubaa kaasee hanga duraatti irra naanna'ee ilaaluu jalqabe. Saamu'eel qaama qalbiinsaa bareedinaa fi suuraa konkolaataa kanaan liqimfamee jiru. Biyya lafaa kana kan tokko badhaaste isa kaan gadadoodhaan simattu xiinxallu fakkaata. Karaa kanaan waan fooyya'etti darbe jedhee sadarkaa yaadurra kan hin geenye ture. Gidduma kanaan konkolaachisaan maal akkanatti ilaalta jechuun foddaa makiinichaa banuun itti mul'ate. Innis wayita konkolaataa kana argu miira keessatti uumamerraa kan ka'e rifatee hin callisne. Waa'ee konkolaataa kanaa akkamitti akka midhaagduu fi akkamitti dhaabbiin isaa akka bareedu itti himuu jalqabe. Konkolaataan kun kan biyya keenya hin jiru. Baay'ee qaaliidha. Baay'ee midhaagaa. Kana arguu kootitti garuu baay'een gammadeera jechuunis deebiseef. Yeroo kana konkolaachisichi as siqi kootu jechuun ofitti waamee konkolaataa keessa akka seenu ajaje. Deebiin Saamu'eel ganuu kanaaf eeyyamamaa hin taane. Sababni isaa an uffanni kiyya awwaara, kopheen kan koos akkasuma. Kanaan konkolaataa akkana midhaagdu kana keessa hin seenu jechuun aluma dhaabbatee itti haasa'uu jalqabe. Konkolaachisaan kun garuu lakki nama moo konkolaataatu caala jechuun gaafiidhaan itti deebisuun Saamu'eel gara konkolaataa kanaa akka seenu eeyyameef. Akka Saamu'eel jedhutti konkolaachisaan kun Dubaayitti abbaa qabeenyaati. Konkolaataa gosa oofuu guyyaa guyyaa irraa kan jijjiirudha. Abbaan qabeenyaa akka carraa dargaggeessa Oromoo kana waliin turtii yeroo gabaabaa taasise kun waan ture hunda waraabee fuula Instaagiraamii isaa irratti maxxanse. Saamu'eel garuu waraabamuu quba hin qabu ture. Akkasitti na waraabee gadhiisa jedhee takkuu hin yaadne jechuun miira isaa keessatti uumame dubbateera. Viidiyoon kun guyyaa tokko booda gadhiifame. Guyyaa afuriin booda naannoo miiliina 1.2 ilaalamuu danda'eera. Beekamtiin Saamu'eel kun gara moodelii lammii Kaameruun Eriik jedhamutti isa geessuuf ga'eera. Namni kun Dubaayitti moodeliidha. Isayyuu piroofeeshinaal moodeliidha. Akka Dubaayitti barjaalee beeksisootaa hedduu irratti akkaan beekamaadha. Saamu'eel seenaa moodela kanaa yookaan Eriik nama jedhamu kanaa qoratee wayita hubatu waggaa 8 dura hojii qulqulleessummaa akka ture dhagaheera. Tattaaffii cimaa taasiseen hojii moodelummaatti guddachaa dhufe. Amma abbaa qabeenyaa ta'ee guyyaadhaa guyyaatti konkolaataa haaraa kan qabatudha. Namni kun akkuma seenaa isaa yaadateen viidiyoo kana yommuu argu abbaa viidiyoo kana maxxanseen nama kanaa wal na qunnamsiisi deeggaruun barbaadaa jechuun keessaan dubbise. Isa argachuun yeroof rakkisaa ta'us boodarra garuu namichi jalqaba isa waraabe kallattii inni jiraatu barbaadee argachuun moodela kanaan akka wal qunnamsiise Saamu'eel dubbata. Namni kun duraanuu namoota akkaanaa waan deeggaruuf qophaa'e fakkaata jechuun Saamu'eel kaaseera. Viidiyoo kiyya keessatti jedha Saamu'eel. Guyyaa 2 booda iddoo hojii kan koo iyyaafatanii natti dhufan. Sa'aatii 2 oliif erga na barbaade booda wayitanni hojii dhaabahee gara manaatti imalu na argan jechuunis dubbateera. Dhaabbataan keessa hojjedhu dhufee ijoollee wajjiin hojjennu gaafate. Isaanis akka na beekan itti himan. Erga gara kubbaaniyyaa kanaa dhufee turtii sa'aatii 2 booda anaan wal argine jechuun dargaggeessi kun kaaseera. Saamu'eel ani nama kana argee hin beeku garuu yeroo na arge fiigaa dhufee natti marame jechuunis kaaseera. Moodela akka Dubaayitti beekamaa ta'e sooressa konkolaataa qaalii oofu dhiisim hiriyyaan an waliin hojjedhuyyuu akka nama tokkootti nan laalan jechuun kan dubbatu yeroo inni dhufee natti marame miira addaa keessa akka seenes kaaseera. Ani biyya kanaa fira hin qabu. Hiriyyaas hin qabu.
nama sadarkaa eeggatee nama hojii ijaarsaa hojjetutti dhufee waytanatti marame miira addaattu natti dhagahame jedha. Yeroo moodeliin kun isa argetti sarvisiin Saamu'eel ba'uuf daqiiqaa muraasatu hafa. Kanaafuu bal'inaan waliin dubbachuu hin dandeenye. Gatii taaksii jedhee mallaqa kiishaa naaf kenne jechuunis dubbate. Na deeggaruu akka barbaadus natti hime. Sin barbaada jedhee bilbila koonarraa jijjiirate jedhama. Saamu'eel ammallee hin amanne. Moodeliin kun garuu yeroo jalqabaaf jimaata isa argee dilbata bilbilee irra deebiin ammas argeera. Konkolaataa isaatiin dhufee hojii kootii na fudhate jedhama. Inni guyyaa sana beeksisa hojjechuu qaba. Anaanis beeksisa tokko na waliin hojjechuu natti hime. Saamu'eel qophii akka hin qabnee fi har'uma dhufee beeksisa hojjechuu akka hin dandeenye itti himus moodelichi garuu didee ciche. Viidiyoon guyyaa sana hojjenne baay'ee ilaalame. Abbaa beeksisichaa hojjechiifases baay'ee jaallate. Namoonni akkasaa moodela ta'anis suuraa kiyya arganii baay'ee dinqisiifatan jechuun dubbateera. Battaluma tokkotti hojii ijaarsaa irraa gara moodelitti ce'uu fi kaanis kan nama ajaa'ibuudha. Saamu'eel moodela ta'a jedhee garuu guyyama tokkollee yaada isaa keessatti yaadee kan hin beeknedha. Moodeloonni hiriyaa Eriik ta'anis wal harkaa fuudhaa bal'inaan gara miidiyaa hawaasaa isaanii irratti qoodaniiru. Dhimmi Saamu'eel miidiyaa guddicha Dubaay kan suuraa fi viidiyoo namoota calalee madaaluuf kaadhimu bira ga'uu bira qofa osoo hin taane gara miidiyaa saniitiin qoodameera. Saamu'eel akka jedhutti waggoota kurnan oliif Dubaay keessa haala kanaan moodeloota waliin beeksisa hojjetanii maqaan isaanii calallii kana keessaa galan hin jiran jechuunis dubbateera. Inni garuu osoo waggaa hin guutin carraa kana argateedha. Akkaataa itti fudhatama argataa jirurraa ka'uun yeroo gabaabaa keessatti hojii moodelummaa akka eegalus abdiin qaba jechuun dubbateera. Moodelli beeksisa hojjechiise kunis atis kanaan booda guddinni kee hojii ijaarsaan osoo hin taane moodelummaadha. Ani immoo waan hundaan si gargaara jechuun waadaa galeef. Moodelummaan hojii mataa isaa danda'eera. Moodela ta'uuf leenjii fi muuxannoo keessa darbantu jira. Saamu'eel garuu amma moodela biyyaa ta'uu irra darbee sadarkaa addunyaatti beekamaa ta'uuf carraa bal'aa argateera. Ani muuxannoo hin qabu jedha Saamu'eel. Namichi leenjii muraasa naaf kenna. Gaafa kana xumure garuu sadarkaa idil addunyaatti moodela akka ta'u shakkii hin qabu jedheera. Akka Dubaayitti dhaabbilee riil isteetii hedduutu naaf bilbilaa jira. Guyyaatti ergaawwan kumaa oltu naaf galaa jira. Yeroo gabaabaa keessatti akka gaafa san ta'u na ajaa'ibeera jechuun dubbateera. Lammiileen Itiyoophiyaa 100,000 lakkaa'aman gara Dubaayitti deemuun hojii garaagaraa hojjechuun of jiraachisu. Karaa seera qabeessaan deemuun kanneen milkaa'an akkuma jiran waraqaa seera qabeessaa malee deemuun rakkoo hamaa keessa kan jiranis kumaatamoota. Saamu'eel barnoota isaa kutaa 12ffaa xumuruun Yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa erga seenee booda waggaa 4ffaa seemisteera 2ffaa jalqabee dhiisee gara Dubaayitti imale. Dargaggeessi kun hojii aartii keessa ture. Hojii koomedii yookaan qoosaas kan hojjetaa turedha. Hiriyaan isaa dursee kan Dubaay deeme garas akka deemu haala mijeessee turuu dubbatameera. Hojiin koomediis naaf milkaa'uu dide yoon baradhee xumures silaa hojiin argadhu jedheen gara Dubaay imale jechuun yaada isaa miidiyaatti qoodeera. Tattaafatanii jijjiiramuu fi carroomanii jijjiiramuunis yaada Saamu'eel kana keessatti argameera. Mammaaksi Oromoo yookaan hiree gaarii dhaladhu yookaan ammoo abbaa gaarii irraa dhaladhu jedhus kanuma. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya hanga ammaatti waan nu dhageeffattaniif galatooma.